يا ناس يا ناس. هيا مي سينا ياد متا خينيا دبر فنيتي akkasitti baane jechuudha. Finfinnee fi ummata keenya ka Oromoodha. Finfinnee fi ummata keenya ka Oromoodha hoggaaniin jiru wal dhaba. Asirratti Oromoo tanaatiitu wal dhaba. Oromoon tuni bikka lamatti adda baatee jirti. Takka taxawwaruu bira kuttee tan akka Oromoodhaatitti deemaa hin jirre tan du'aafillee if hannuudha jirtu jechuudha. Odoo Oromootaan balfituu du'aaf if hannaa jirti jechuudha. Diinatti maxxantee tuni Oromoo shawaan laallatti. Gartanii Oromoo shawaadhaan laallatti jechuudha. Oromoon tun warra du'a silaa isaan du'an san isaan kanaa waliin qooddatee waliin bu'aa jiru raahi tokko jechuudha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana ga'an dhuftan bu'aa jiru raahi tokko jechuudha. Tun egaa hogga jennu Oromoon tun tamii Arsiidhaa fi Harargeedhaa fi naannuma adda addaa kana gartanii warra silaa jara nyaapha warra silaa nama nyaatu kana balfu raahi tokko jechuudha nutiin kun. Isaan kun warra lubbuun isaanii tunillee akka hinduun warra du'arraa illee hafu jechuudha. Amma gaa isaan warri silaa Amaara maxxane kuni nu kanaan Somaaliidha nuun jaan. Somaaliidha hoggasiin jaan እነዚህ ሶማሌዎች ናቸው እንደ ጃኒቲ ኑ ኸና ኑ ዲሰን ጀቹ ሶማሌት ኑ መደበኒ ኑ ዲሰን ጀቹ ኢሳን ሀባን ኩኖሬ እናንተ ጋሎች ናችሁ የቹዳኒ አማርኛ ተናጋሪ ጋላ የቹዳን ኢሳን ከነ ኛተን ጀቹዳ አከን ገርተኒማ አሞ አስረቲ ዮ ዶጎጎርተኒ ሀተን ዶጎጎርተኒ ዮ Finfinneen tan Oromiyaati jettan dogoggortanii jettan. Finfinneen tan abbaa afaan sun biyya san bulchuuti. Abbicha afaan isaa sun biyya san keessatti dubbatamu biitti sun afaan saniin bulaa jirturraa. Isin yaagalu asirratti waggaa 27 guutuu waggaa 30 guutuu kan biyya san bulchaa ture afaan Amaaraa qofa afaan Oromoo odoon ta'in afaan Tigree odoon ta'in Tigreen waggaa 30 bulchite yookaan 27 bulchite. Gartanii ammoo hanga Tigreen bulchite san biyya san keessatti kan dubbatamaa ture afaan Amaaraati. Afaan Amaaraa qofa jechuudha. Asirratti gaa Oromoo wanni ilaaluu qabdan Oromoon hoggaan isiniin jedhu ammallee Oromoo tana bikka lamattiin qooda. Ammallee abbaan feetu didi abbaan feetu fudhadhu. Asirratti ummata keenya kashawaadhaa ka olii kana zaayiraan dhugaa jirtuun isinitti hima. Maaliif? Isinii kuni xigganyaadha. Xigganyaa Oromummaa ta'e san tana appideetiin godhin. Nillee hin fudhatin. Kanuma maqaadhaaf. Gartanii maqaadhaaf nuti Oromoodha jechuudhaan akkanumatti deemurraa tokko jechuudha. Ammoo odoo nu balfitaniiti diina keessatti maxxantanii diina wajjin firoomtanii diina kanatti maxxantanii odoo nu balfitanii gartanii diina kana liqinfamaa jirtan jechuudha. Akkuma Hacaaluun amma dura liqinfametti mucaan kunillee dheengaddamoo kan akkasiin liqinfame jechuudha. Garuu kan gadda kana isinii waliin qooddatu nuhi warra silaa isin balfitan kana jechuudha. Warruma silaa isin balfitan kan silaa isin deebitanii nu kanaan Somaalee jettan kana numa kanaatiitu isiniin gadda kana isin waliin qooddachaa jira. Gartanii jaalattanis jibbitanis fudhadhaa shawaayyee Amaarummaa tana akka keessa haqa Oromummaa tana keessa gad deebisa. Gartanii gaafa waa taatan Oromummaa ni matina. Gaafa waa taatan Oromummaa hin himatina. Duraanuu isaan taatanii deemaa turtanii
إساني متنا ديما تورتني غافا واتاتا أورموما لسنتين رقيمين أبلي كارلمان أبلي كارلماتين ديمتني سن أبلين كارلماتوني إسني ولين هنديمتو إتني اللي نياتو اللي بيتان قرتني سلا إتنياتو بيتاني تغري جيتو إتنياتا تغري ورا وقادي دمي في سد ساقل صدم بولشيديتو إتنياتا تغري دابو هم ملكوينة تغرينو إتن ملكوينة تغرين سلا أمة سموك أبو سلاته وقا هنگا بولشنسان afaan isaanii afaan hojii godhaniiti capital city sila Tigray deebisan maqalee godhan amma sila Finfinnee dhamoo kam madiinaa gudditti maqalee godhan maqalee gartan dubbiin biyya bulchuu qofaa miti kursii irra ta'anii dhuufuudhaan kursii hudduudhaan kursii oowwisuudhaan miti kana nama feeyisa jechuudha sammuu nama feeyisa kana ni qabdan hire hin qabdan waan kana hin qabneef wanni isin gootan ummata jala deemuu qofa jechuudha ammaas afaan qabne jettanii Finfinneen tan Oromiyaati Finfinneen tan Oromooti waan jaama sammuu tee tana keessa haqi Oromoodhaa biyya bulchu jira sammuu tee tana keessa haqi Oromoon kursii irra taa'u jira malee Oromoon biyya bulchaa hin jiru kan biyya san liid godhaa jiru warra biyya san qabu abbaa lafaa nyaapha warra silaati isaan nu keessaa bahanii Gondar jiran jettuun san warra Gondar haati jettuun san afaan keenya beekan nu keessa guddatan nu keessa dhalatan waa hunda keenya beekan jechuudha gartani isaan kanaatiitu sidhi haatee eenyuutu Oromoo tana keessaa beekamaadha khamiqa Oromoo tana keessatti beekamaadha jechuudhaan Oromoo tana takka takkaan lilmee kannaniif takka takkaan asirratti shawayyan dhugaa jirtu yoo isinitti himne malee ani akka Oromoo taani nuti Oromoon akkana nuti ni jiru wanni jira isin dhugaa jirtu yoo isinitti himne malee hin taatu dhugaa jirtu walitti himne irra wayyaadha gartani maxxanummaa Amaara jala maxxantanii deemtan kana dhiisa iftahaatii deema isin kanaatiitu Amaara jala maxxanee deema isin kanaatiitu ifin tahiniihi beekaan keessan hundinuu nyaadhamaa deema gartani isiniitiitu beekaa keessan kana fuudhee jaraa geessa sarpiraayizii godha kagaruu booyu nuhi gartani waggaa 27 wayyaaneen biyya san bulchite afaan isiin bulchiteen afaan Amaaraatiin biyya san qabu eenyure Amaara silaa Tigreen biyya san bulchite maali silaa Tigreen bulchite dhugumatti afaan isiitiin bulchiti afaan isii san afaan hojiidhaa gooti magaalaa gudditti Tigraay san waxaanumta maqaleedhaa gooti bar ani Oromoon tuni bifa kamiin sammuu tamiini Finfinneen ta Oromiyaati jetta dubbiin bar Finfinneen ta Oromiyaati jechuu odoon ta'in dubbiin afaanii bar afaan silaa biyya ittiin bulchaa jiran afaan sila afaan hujii kanaa bar yoo afaan hujiidha afaan Oromoodhaa hin ta'in ati Oromoon bilaashuma lafa dhiitta malee waa takkallee fiduu hin dandeessu kana ummanni shawaadhaa ni beeka dhibbaan dhibbatti beekan garuu rakkoon shawaadhaa maali Amaara jala achi maxxanu achi siquu hin feetu ummanni keenya ka shawaadhaa Oromoo tana daran
warra silaa nuun Somaaliidha jedhan kana daran Amaara silaa isaan nyaatu kanatti maxxananii isaan kanaa wajjin jiraachuudhaatiitu irra furmaata isaaniif. Kana isaanis dhibbaan dhibbatti beekan garuu gaafa rakkatan gaafa umarri shawaadhaa kun gaafa rakkate ka isaanii booyu Arsii fi Harargee fi Oromoo taani. Bikki isaan oolan bikka biraa. Ka isaan qumaara waliin taphatan Amaara. Ka isaan waliin rafan Amaara. Ka isaan waliin nyaatan Amaara. Ka isaan waliin mari'atan Amaara. Laala isaan laala. Hatta miidiyuma irrattuu laala. Miidiyuma irrattuu laala. Ijoollee isaanii warra silaa sooshaal miidiyaa irra bebbeekamu hunda isaanii laala. Ka isaanii waliin saahibaa ka isaan saahiban Amaara irra guddaan isaanii. Gartani? Irra guddaan isaanii eenyu? Amaara. Amaara afaan Oromoodhaa beeku. Yookaanum ka afaan biraa barachuudhaaf afaan Oromoo barachuudhaaf Oromoo tanatti maxxanu jechuudha. Gartani? Kun maal godhama? Shawaayyee tanatti maxxaneeti እናንተ እኮ ከኛ አንድ እኮ ናችሁ እኛን የሚለየን ባህል ነው እንጂ በሃይማኖት አንድ ነን ጀቹዳን ኢሳን ከነ ልቂምሰን ጀቹ አከ ኸኒናቲት ሃንቀ ኤኙዲቱ አበሉን አጄሲ ሃንቀ ወላል ሰሙታከተ ጀቹዳ በዲተን ሁንደ ኤኙ ቀበ ኡመተ ኸኛ ከሸዋዳቲ ገሩ ዱጋ ጅርቱዋ ወልቲንም ነፊኑት ሃንገ ሸዋን አማረ ጀለት ማጣንቴ Amaara saahiboo godhachuu hanga dhaabdanii duuti isinirraa hin dhaabbattu duuti jabaa silaa nuti Oromoodha jabaan kun keenya ka sagalee uummata keenyaaf ta'a jennu hunda sababa isin maxxantuun ijoolleen teessan maxxantuun uummata nyaapha kanatti maxxantee jala deemtuun jabaan hundinuu nyaadhamaa deema jechuudha. Bifa kanaan akkamitti isin gabbaatanii Finfinneetti Oromiyaa jettan Maraataan keenya baadiyyaa keessa taa'eeti Finfinneen Oromiyaati jaaban. Finfinneen Oromiyaati jaa. Arsii fi Harargee keessa taa'ee Finfinneen Oromiyaati siin jaa. Walaakin maashaa Finfinnee bihayaato. Mee shawaa fi ummatuma keenya ka shawaadhaa ka gabbee Finfinneen Oromiyaati yoo fidaame hin jiru. Ni beekan. Maaliif? Isaan maxxantuu nafxanyaa waan ta'aniif dhibbaan dhibba tolchaniiti beekan. Hundi isii ni beeti. Hundi isaanii ni beekan. Kanaaf nuti wanni isiniin jennu Oromoo teenya tashawaadha. Wanni nuti isinitti himnu silaawunuu kana Somaaliin nu jettani. Wanni nuti isinitti himnu dhugaa jirtu isinitti himna laal. Finfinneen Oromiyaati mitiiti Finfinneen nafxanyaadhaati. Oromoon bulchaa jiru sin jiru Oromoon kursiirra taa'uudha jira. Kursiirra taa'uun ammoo kursiirra taa'uun biyya san bulchuudhaa miti. Wayyaaneen waggaa 30 bulchite biyya san afaan Amaaraatiitu itti dubbatamaa ture. Silaa akka wayyaaneen biyya san bulchiteen afaan Tigreedhaatiitu biyya san keessa dubbatamaa bara. Maaliif Finfinneen waggaa maaliif ummanni nafxanya maaliif ummanni Tigreedhaa kun afaan isaanii afaan hojiidhaan godhin? Maaliif? Dubbii sammuudhaa bara. Tigreen silaa akkuma silaa biyya san bulchiteen afaan isiidhaa afaan hojii goote biyya san magaalaa guddittii san Finfinneedhaan Maqalee jijjiiruu dandeessi bara. Maqalee jijjiiruu dandeessi. Gartani? Kanarraa kan ka'e amma ijoolleen teenya tashawaadhaa isin warri silaa artiistootaa fi warri silaa ummata bebbeekamaadhaa fi warri silaa qabsaawaa Oromoo jedhamu hunda warri nyaachise isin mee wallaggaa kana laala ummata kana firraa eega ittiin dhiyaatu
ولا قلالامي أكناتي أمة خانت الديار ولا جيو فلات مراتا هرب جيتي في مراتا عرسيدا فلات إسين قروا نفتنيا أمة نما نياتو خانا جلا متانتانيتي إساني ولين فرومتاني إساني ولين تيتشستاني إساني ولين أكفيتان تاتاني دينا وجين هريرتاني ديني سن ديبي أكما ديبي إسين نياتو تاز قروا خا إسيني وجين بويو نوما نوتيتو إسني ولين بويا قلتني همو قاسي ديبتاني فين تن أوروميات وقايتي هاي أكم أمان نبر يوان بروت اللي يون أبي يوان بروت اللي أبي متى سالفة قد ديبسيتي حركة لبجلاتين هجة تابر تائس سينيتي ستهيتي afaan keetis barachaa aadaa teetis barachaa akkasii si hojii deemaa bar waan isaan dalaganis agartaniituma jirtan waan isaan hojjetan hunda agartanii jira nuti kun akka oromoodhaatitti hanga filtireet wal goonu finfinneen ta oromooti jechuu hin dandeenyu dhugaa jirtu walitti himaa oromoon dhugaa jirtu walitti himuu danda'uu qabna akka oromoodhaatitti nuti oromoon takka jechuu qofa odoon ta'in oromoon takka ta'uu mirkanii teenya maalidha mirkanii teenya maal eega amma dhugaa jirtu feetanii shawaayyee dhugaa jirtu itti hima oromoon tuun shawaayyee tana itti baafadhaati itti hima isaanii warri amaara kanatti maxxanee أمارة خناولين أوليجت قد فيجو إساني هل ما كشم اللي سخنا فهذا إساني راي توكو هل غاجر توتا نابر نما أدو أفان أماراتين كرسي رتاي أفان أماراتين تبتشا أفان أماراتين بيسم بلشا أفان أماراتين وان أدى قولا أورمو بيتنا قبيتشو وان انتان أما شمالس أبديس هذا أفان أمارات دبّت أبيتوني سفان أمارات دبّت أفان وجيرا أفان أمارات يبر أفان وجيرا أفان أمارات أكملتي كانوا تماتنا أكملتي نتماتنا أورمو بيسام بولتو جرين نمني توكو خوتو فتيف أورمو ريتشون دم ديسو بر سيقل أبيتي راديو سنبان أمارة خانمو سجنتا أفان أورمور أسان دبتو أورمور كرتني أمني هو راديو ريتشود أبيس راديو را شماليس راديو را خانمو راديو سن موجا جيرو خموجا جيرو جراتي تو جيرو يتشود ammoo warri silaa hayyootan warri silaa ija oromoodha kasilaa jee namni keenya hundinuu itti maxxanu kasilaa namni kun nama kanaati jeetti wanni je hunda kadhabamsiisu ummatuma keenya kashawaa kana warra bikka deemutti saayimni isaa amaaraa warra bikka deemutti amaareef jalaan dhabne kana hunda isi ilaalaa meemma warra silaa social media irra jiru irraa illee eegalaati hunda isaanii ilaala hatta mooneetitti qabaati mooneetuma tanattuu qaba hunda isii ilaalamee deemaati gartani ammoo amaarri isaan jaalateetii miti ummanni kun namtittiin tun nama hanqamtu isii jala deemaadha nama hanqamtu isii tana jala deemaa achi booda girrisaa isii jala deemu waggaa arkan mataa keessa dhawan jechuu isii tana namni tokko ati social media kanarra beekamaa taanaan lib godhan
sanuu keessattuu namni kun nama Wallaggaatiin jenne nama Wallaggaatiin jenne waan fedhellee ta'u gatii fedhe isa baasanii nama san dhabamsiisuudha fedhan ifeegaa ijoolleen teenya ta Wallaggaa akka gaariitti ifeegaa akka gaariitti ifeegaa gartani akka gaariitti ifeeguu danda'uu qabdan ummanni waan biroo hunda fidee fixeeti loqodaan nama nyaachuudha jira loqodaan eega sooshaal miidiyaa irra beekamteefiyu kophaa kee deemuun sin barbaachisu nam tokko taatee hin deemin eega ati beekamaa taate eega sooshaal miidiyaa irra beekamte kophaa deemuun sin barbaachisu bar maaliif ija ummataa keessa seentee jirta gartani waan biraa asirratti tabiraan maas wanni niin isinii himu akkuma Oromootu walaa haa eeggannu keessattuu wanni sooshaal miidiyaadhaa kuni gatii hedduu nu kabalchiisaa jira yoo hattan Oromoo naannoo takkaatitti yoo buune yoo akka tasaa walitti buune fedhu Jimmaa fi Harargee wal dhaba fedhu Arsii fi Harargee wal dhaba fedhu Arsii fi Jimmaatiitu wal dhaba fedhu Arsii fi Wallaggaatiitu wal dhaba asirratti gartanii lola hogganam tokkotti aarree ol baanee sooshaal miidiyaa irratti akka waliin balaaleeffan dogoggorri tokko waa hedduudha uumanutti tana keessa warri silaa nu nyaatuudha ilkee qaratee nu deemu kuni ummanni kun wal dhabee jira jechuudhaan waraabessi duraanuu qarafarra deddeemu jidduu tana ol seena jechuudha ibiifuu isaan wal loluudhatti jiranii ibiifuu wal nyaachuudhatti jiranii hottu jabaa tokko keessaa fuunee nyaannaa jaaniiti jabaa keessaa fuudhanii quchiisan jechuudha gartanii akkuma amma ummanni keenya kashawaadhaa Amaara jalatti maxxanee Amaaraa wajji dhiichisu Amaaraa wajji utaalu Amaaraa wajji akka fedhe ta'u kana maal godhan hogga shawaan asii Amaaraa wajji utaalte gabbu'aniituma tokko keessaa fudhatanii kutan jechuudha isaan keenya jeesan ati asii boocha jechuudha hanga namni kun akkamitti du'ee maal irratti du'ee bifa akkamiin du'ee eenyutu tujjeese sa'aa meeqatti du'e je'ee namni gaafachuu dadhabu geenyee jirraa bara gartanii dadhabnee jirraa bara bifa kanaan nuti Oromoon akkana nuti Oromoon abbaa biyyaati nuti Finfinneen ta Oromoo jechuu hin dandeessu Finfinneen teetii miti akhi jecha akkana jecha fokkotaa kana mataa kee keessaa yaa bada'u jecha fokkotaa akkanaa kana mataa kee keessaa Finfinneen teetii miti Finfinneen kan abbaa biyyattiiti nama afaan isaatiin biyya san bulchuuti Finfinneen tan warra afaan Amaaraa dubbatuuti afaan Amaaraa afaan hojiidha Tigreenuu ittiin dandeenye Tigreenuu waggaa 30 kan achi keessa turte maaliif afaan Tigreetiin hin dubbatan afaan Tigreetiin hin bulchiinsa moo maaliif taniif hin gaafanne moo isin maaliif Tigreen afaan Tigreetiin hin bulchin waggaa 30 bulchite Mallas Zeenaawii waggaa 30 bulcheeti namtichi suniiti kan muree murteessu isa tureeti maaliif afaan Tigreetiin hin bulchin maaliif namtichi sun odoo lubbuudhaan jiru magaalaa gudditti Finfinneedhaa sana Finfinneerraa kaasee maaliif Tigraay hin godhin maa Maqalee hin godhin garuu Oromoon amma bara keenya ka daansii qofa kan baanu bar nuti maa bara daansiidhaati nuti maa bara ergichaadhaati warri silaa humnaan deemu sun warri silaa qawwee ilaa hanqa funyaaniititti hidhatee deemu sun
mallas zeenaawii khashinbiroon hayyama isaatiin alatti irra hin qubanne sun inni siruu hin dandeenye. Ati numaatu abbichuudhaaf biyya bulcheeti, abbichuudhaaf biyya bulchuudha jiraatiin Finfinneen ta Oromoodhaati. Ilmaan Oromoodhaati biyya bulchu jira. Ilmaan Oromoodhaa ka biyya bulchu jiru. Ilmaan keessan kursii irra taanii dhudhuufuudhatti jiran malee ka biyya bulchuudhatti jiru nyaapha. Jala sarariiti sammuu teetanatti himi. Sigale silaa ilmaan Oromoo Finfinnee san keessatti Finfinnee san bulchaa jiranii Hacaaluu Hundeessaa qabrii hin dhabu ture. Hacaaluu Hundeessaa maal irratti akka du'e ni beekama ture. Kana hunda ka godhe Shawaayyeedha. Shawaayyeen Oromummaa isaatirra Amaarummaa san filateeti Amaaraa wajji dhiichisaa ifillee nyaachisaa deemuudha jira jechuudha. Nuti isaanuma isinitti hima Shawaayyee. Dhugaa jirtu isinitti himna. Oromoo taatan Oromoo taati jiraadha. Ammoo maxxantuu taaneeti Amaaraa wajjin jiraannaa yookaan jettan taatan takka takkaan nyaadhamta. Yookaan afaan Oromoodhaa dhiisu. Yookaan afaan Oromoo dhiistee afaan Amaaraa haasawaa jiraachuu. Akkasin ni baata. Ammoo afaan Oromootiin haasawaa uummata kanaa wajjin jiraadha. Naanta gaallaa. Sinjeetuma mataa keessa sidhawu yookaan lilmee akkasii jira jechuudha. Sigale maaliif yeroo dogoggorteef yeroo dhuydan waan afaan Oromoo kanatti achi fiidaniif yeroo isin waliin dhuydan kana isin laalanii hoggaa xiqqisa afaan Oromoo eekoo gaallaan baak si ta'u nama jaallaan si kuchiisan jechuudha. Gartani ammoo shawaan asliin Oromoo shawaa asliin Finfinnee keessatti afaan Oromoo hin dubbanne gaafa Harargee dhufan qullubbiidhaaf gaafa Harargee dhufan achitti afaan Oromoo dubbatan achitti dheebuu afaan Oromoodhaa bahan jechuudha. Maaloo silaas teenyee silaa asuma teenyee jaan maaliif waggaa meeqa biyya san keessatti waggaa meeqa Finfinnee keessatti jiraannee guyyaa tokkollee hin dubbanne siin jaan guyyaa tokko dubbachuullee hin dandeenyu. Dogoggora yoo afaan Oromoo dubbate namni ija birootiin isa laala. Bakka eekoo Oromoo koono eekoo gaallaanoo Oromummaa tanaa gaarii koono wayinum gaallinyaa tanaa gaarii koono. Artan Amaaraa masroon as xaggitanawu nabbar jaan. Guyyaa kan abalu du'e dhageessa jechuudha. Akkuma amma nama keenya guututti takka takkaan kuchiisan kanatti jechuudha. Kanaaf ijoollee teenya tashawaadhaa laal isiniin kun uummata hin xaaharamneeti. Uummata hin xaaharamne waan taataniif isin hin xaaharamtaniiti uummata najisaati. Yookaan Oromoo taha yookaan Amaara taha. Isin galee? Yommuu Amaara taana kan jettan taatan Amaara jalatti achi galaati akka gaafa dhuytanillee dogoggortanii afaan Oromoo dubbattanii hin duunetti leenjii yeroo dheeraa fudhadhaati isaanitti ol maxxanaa. Waan silaa'uu qaanfataniif waan Oromummaa teessan tana qaanfataniif garteemi isaanitti ol maxxanaa. Gaafa namni keessan isinirraa du'e nama keenya ka gadii kanaatiitu booya. Warra gadii kan warma silaa isin Somaaleettanii kanaatiitu isinii booya. Kun beekamaadha. Kataaziyaa teessan isinii taa'u nuyi. Isin ammoo Amaaraa fi kanaa hojii teessanii farshoo dhugaatii daansii godhaa achi karaa fuula Rabbi ol deebitan jechuudha. Gaafa qalamtan iji teessan samii garti. Isinii fi hoolaan akka tokko. Isinii fi hoolaan akka tokko.
shamarran uma keessanuu laala hariiroon isin qabdan hariiroon isaan qabdan shamarranummaan shawaatu hariiroon isaan qaban amaaraa wajjin dhala amaaraati wajjin dhiirtummaan isaaniitu hariiroon isaan qaban dhiira amaaraati wajjin moonet gammachuu laaluu dandeessan eenyu laaluu dandeessan hunda isaaniif raachuu kanallee laala tiktok kana keessatti hanga inni oromoo tana tuffatu kadhatteeti ijoolleen teenya kottu leenca tokkosiif kanninaa kottu harree takkasiif kanninaa piliis kottu kaa piliis maareen kottu kaa piliis abaluu siyaama kaa jedhaniiti dhalaalee teenya gaggabaabduu funyaan muratana meekaappii diddibanii yookaan zeetarra gannaqanii kottu akkasii qabnaa kottu kaa jedhanii jaaman jechuudha. Ishi haadhoo koo jaan ishi haadhoo koo amaaraatu dheengee miire haya haadhatoo hin jooba ishi haadhoo koo jaan. afaan isaa kanaawu afaan amaaraa keessa buuseeti akkasii sii dhufa jechuudha. kadhatteeti ijoolleen teenya akkasii dhufan jechuudha. waa hedduu beeynaa bara waa hedduu odoo beeynuuti dirqumaan gaa oromoodha isin hin jennaa bara. hanqa isin dhibbartanii eenyummaa keessanitti hanqa deebitanii amaarri takka takkaan akka kiniinaatitti isin haa liqimsu dhukkubbii mataadhaa isinitti haa bahu paanaadool yookaan albidoon isin haa godhatu yookaan paarastaamool isin haa godhatu maaliif isiniitiitu bikka oromoon jirtu hin dhaabbanne bikka isaan jiran malee gartani gaafa rakkattan oromoo gaafa duutan oromoo gaafa quuftan ammoo amaara taatan gartani duraanuu gaalaas salaxan amaaraa nommi hoonuu jaanii bar akkasii bar akkuma ummanni keenya Harargeedhaa gaafa asii amaaraatti nama jeesu jira jaan aaw jechaa deemu maaliif bu'a san jalaa bahuudhaaf afaan amaaraa hin beekne amaaraatti asii waa jeesu jiraani beekaa mire aaw jechaa deemu jechuudha. kanaaf finfinneen tan amaaraati ati oromoo waa takka illee ka isaan qabdu gaafa irreechaa finfinneen ta oromoodhaati finfinneen ta abbaa lafaati farda keenya keessa oofna beekaa si dhiisanii bar maniidhaa bar maallaqaatitu seenaa fi argaafasan maallaqa harkatanii bar alarraa daawwattoonni hundinuu dhufanii bar ati immoo sitti nafne kafana kee hunda qalama dibdeeti finfinneen ta oromiyaati farda kee hunda achi keessa ooftee achi fiigaa kutte jechuudha. halkan tokko hin bultu barsanuu halkan tokko hin bultu bar halkan tokko gaafa achi keessaa baatu keellaa irra bulta keellaa irra bulta garuu kijiba finfinneen ta oromiyaa teetta sitti himeetiin jira habiibi sii galee finfinneen ta jaraati tan ummataati tan warra biyya qabuuti finfinneen tan amaaraati jala muriitii tana dhugaa jirtu fittimi waa ta'u haa hadhaa'u liqimsi sii galee oromoo duraanuu gachiibsaniiti ablee irra kaanii samii kan agarsiisan namni keenya akkas akkuma shawaa kana jechuudha. shawaan asii odoo oromoo teenya ta'an dheeysuuti jalan maxxanee mataa keessa dhawaa hucciisaa jiran jechuudha. dhiiga isaatillee gaafachuu hin danda'u shawaan dhiiga isaa namni kun akkamitti du'ee eessa du'ee bifa kamiin du'ee maalirra du'ee
gaafachuu hin danda'u. Gaafachuu hin danda'u. Akka diinii isaanii hin gaafatamne kan godhu maas isaanumaa bara. Akka diinii Hacaaluu dhokatu kan godhe isaani. Akka diinii mucaa kanaa kan dhokatu kan godhe isaani maas. Dabballee bara. Garreen silaarraa Harargee keessatti du'e yookaan Wallagga keessatti du'e yookaan Arsii keessatti du'e diinii isaanii ni baha. Diinii isaanii ni baha. Maaliif ummanni kun ummata qabsaawaadha. Yoo qabsaawaallee ta'uu baatan ummata Rabbi sodaatu. Kanneenoo ummata Amaarri ID baaseef ummata iqaama Amaaraatiin jiraatu bara. Kanaaf habiibi kitaaba Finfinneen ta Oromiyaa teettu kana sirraa hin dhagayin gana. Sirraa hin dhagayin. Iskindir Naggaadhaa Finfinnee jechuu tana jibbaadhaa fi gaaratti gale. Gaara galee jechuudha. Shawaayyeen tokko tokko aartee mataadhaan gad deebuu dandeessa. Ilma haadha nyaata. Sigalaan dhugaa jirtuu sitti hima. Atuu diddeeti Amaara jala gartee Amaarri mataa keessa si dhawaa jira. Oromummaa kee tuffatteeti. Sigale. Shamarran keessanarra Amaaraa hojii dhaabbatti. Nuti dhugaa jirtuu isinitti himna. Akka Harargeetittis akkuma hundattuu dhugaa jirtuu isinitti himna. Dhugaan jirtuu tana hare. Kijibaan isin hojii deemuun hin jiru nuti nu bira hin jiru. Anuma Harargeedha an dhugaa jirtuun isinitti hima. Akkasi booyaan oolina. Booyichi hafuura qaba. Suuraa nama du'eef irraa haasaa ammaas. Haasaa suuraa nama du'e khalaas. Waa takka illee fiduuf hin dandeessan. Waa takka illee godhuu hin dandeessan. Namni kun du'ee jira. Ummata nama du'e faloo godhu warra booyisin. Ummata du'aa ifiifu. Ummata lubbuun hin jirre barisin. Namni akkamitti nama du'e faloo godha. Kasilaa nama lubbuudhaan jiruu faloo hin goone nama jiruu subscribe hin gootaniif YouTube isaati. Yookaan Facebook isaati ufuun guddisaniiti. Akkamitti nama du'e. Harki nu irra isin dhaqee isin tuqa. Maal hin qaanfattani? Yoo miqa isinii kun waa bartan qoy. Yaaqii qaanfadha. Oromoon qabsoorraa hin tolu maas. Oromoon qabsoorraa illee hin tolu Oromoon. Oromoon taa'eetuma yookaan booyuu. Kan. Haadha mucaa sanii Rabbi haa jajjabeessu. Haadha gurbattiidhaa Rabbi haa jajjabeessu. Sigale. Kanaan isinii waan. Haasaa firra. Suuraa nama du'e proofaayilan godhatinaati firraa haasaa. Firraa haasi. Nama du'e Oromoo malee kan proofayila godhatu nagarreen. Inuma nagarreen. Keessattuu akka itti waan akka Oromoodhaan nagarre tan nama du'e kana jaalattu. Nama du'e laal hoggas laal suuraa isaanii kana wali qabatanii. Kalee sabar isinumaan laaluu ture baran. Suuraa namootan du'ee namootan namaan ajjeefamanii kana wali qabataniiti. Tattaa'u turtan kaleessa taaziyaa. Idda sangootan maaliif qarshii takkaas haa ta'u lamaas haa ta'u walitti qabdanii haadha mucaa sanii maaliif walitti hin qabina? Garuu nama gaddisiistan dhugatti. Isa du'e sanirra isintu nama gaddisiisa.
isi warra feesbuukaa fi tiiktook isaa foloo godhee taa'uu fi warra suuraa akkanumatti piroofaayila godhatee taa'u. Namni waan qabuun nama cinaa dhaabbata. Waan qabuun. Gartanii? Shawaa hanqateeti yoo itti himtees Amaaraa dhabuu hin dandeessu. Nadhoon isaanii. Dhiirti isaaniitis akkas. Hanqateeti. Gaafa rakkatte qofa. Gaafa rakkatan qofa Oromoodhatti as deebi'an. Gaafa rakkatan. Gaafa rakkatan si barbaadan. Fagoon deebinaa kunoo raachuu keessan kanaa olaaluu dandeessanitti. Raacha keessan kana. Amma Harargeen teenya faan maayikii ooroodhaa san tun teetii tun maareedhaa jedhanii zeeta hunda naqanii qibaatii hunda dibanii tun teetii jedhanii bara. Intala ifkaanittus waan agarreen nuti. Intalti kabajaa qabdu tanuma akka wanni tana. Intala teenya ta warra baalee tana. Tan haadhaa fi abbaan dhayitee haadhaa fi abbaan faamiliin Hamzaatii faamiliin isii walii dhufanii walii kannan tane jechuudha. Hin agarre nuti dhalaa mataasiitiin fi isiitiif kannite ani maarree Oromooti jettu tana. No. Hin jirtu ani akkasii. Waan akkanaati Oromoo galaafattee bara. waan xixiqqishoo akkanaa jala hin deemina. Waan xixiqqoo akkanaa jala hin deemina. Kanaaf hangama kiyyaan akka keessaniitti Finfinneen ta Oromootii waan ja'ama ture kaniina mataa kiyya keessaa haqeesi niin beekaasi Finfinneen ta Oromoo akkan ta'e niin beeka. Maaliif? Nama afaan san dubbatu qofaatiitu biyya san qaba. Biiti sun afaan kamiin buluudhatti jirtiidha. Gartanii? Kana wanni murteessaa san ati bas abiyyiitiitu biyya san bulchuudhatti jira. Abiyyi horseerra jira. Abiyyi bar miizeedhaa bar. Miizee. Shimallisis miizee bar. Adaanach Abebeetis miizeedhaa bar. Amma dirree dhawaadhaa amma kaantibaan dirree dhawaadhaa Khadiriimi. Waa takka illee godhuu hin danda'u. Miizeedhanis warra jala kanaa hojjetuutu jira Amaara. Kan muree murteessu isaani. Kan bikka gurguddoo qabu isaani Amaara. Keenya kabarate ganda keessa taa'uudha jira. Yookaan biyya irraa bahuudha jiran jechuudha. Ijoollee xixiqqishoo dhaabbarra biyya irraa bahuudha jira bar. Ijoollee xixiqqishoo silaa ergaa dhaabuu hin taane. Ijoollee xixiqqishoo silaa haa barattuuf. Haadhaa fi abbaan akka daawwitiidhaatiif dura ilaalaniitu jireenya dadhabeef irraa bahuudha jira bar. Bifa kamiin atti deebitee Finfinneen ta Oromiyaa teetta. Finfinneen silaa ta Oromiyaadhaa taate maaliif namni keenya biyya irraa baha boo? Maaliif namni keenya biyya irraa baha? Hay. Maaliif namni keenya du'a? Nuti akka Harargeedhaatitti jimaa gurgurachuun dadhabne. Jimaadha. Amma silaa Shimallis kun silaa dhugaadhaan Oromoo silaa ta'e silaa dhugaadhaan nama Oromiyaa bulchuudha jiru silaa ta'e Harargee dura hin dhaabbatu ture. Garuu miizeedha haare. Miizeedha. Shaamayaa jedhanii nyaapha ifiifuu. Sigala bikkittoo kan qabu Amaara. Dhugaa sanii silaa akkuma kaanittuu silaa Shimallis silaa dhugaadhaan nama Oromoodhaa silaa ta'e dubbiin bara afaan dubbachuudhaa miti bara.
diinni karaa ittiin si tolfachuudhaaf ummata hedduu keessa ummata hedduu kana laaleeti nama tokko sii kaaya. Katan kanaaf itti yaada yeroo gaarii qabaadha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيانك يا خان أدوغا جرتوتيتو تانا كونو خجيبا نموت ديمو كنا هيمبيوان أكا خيسانيت خجيبا بويو خجيبا سورة أقنات فوري بروفايل غودا تشوينجر واني كنا كنا برندال كوان أنا أكا خيسانيت نماماز نما دوي قفا سورة بربادي واني تهاني ديمو ميتان انجر واني كسينا برا. وعليكم السلام. خناف شوايين أمارة جلا هفتا أوبلي ندو شوادا أمارة جلا هفي دير شوا أمارة جلا هفي إفتايتي ديم أني أورمو دجيتي أورمو ماتيتين بون سيقلي جوان خند إيستن دو أجلا اللي حفودن دي سنجتشو يومو ميزي تاتني أمارة شاما قبايو خديم تنتاتن أمارة متاخي زيتن دوچو تكتكان رجاو سنجتا كتني خان برسلا نملي جيسني برسلا اسني وجين لي سلا تازيات اني بن نغي اور اوان امه مخين يخشوا امه قما خنا دبر وما اسم تاتني والله لي ما تبر في جانادي لا بي حق دبنا بر لا الله اكبر الله اكبر akkuma harargeetitu dhugaa waan dubbannu azaan ilaala. Kijiban beenu nuti nageetti fayyaan utaa ma'a salaam dhugaa jirtuu tana nuti kijibni nu biran hojjetu isin ammoo kijibaati waliin jiraadha.